بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في وردفتكم أنا قاعد نفتني سنين جدا نواني جانا كنا فاراتات لايك شير سبسكرايب وجورا ما تيجي نتري بلو ما كنا نفانا جرتان قد قالوا توم الفادا سنين جتوم بربادا إيقاد اللي فيديو براتي والتري بنجرا الحمد لله رب العالمين فيديو كن فيديو كبابادا أنك تمرات تداود داتي يا دافي كي قبضني لكم من دي جرتنا بريسا يودون قول لنا سريسا كبجمتوتا في وردفتوتا تكم ما تيجي بتجيم سنين جتوم بربادا Egaa rabbiin galanni haa gahu bakka isin jirtanutti rabbiin isin haa eegu rabbiin isin faana haa ta'u biyya keenya illee subhaanahu wa ta'ala rabbiin nagaa nuuf haa godhu kan dhukkubsate nuuf haa fayyisu kan fayyaa jiru immoo rabbiin nagaa fayyaa haa godhu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa guyyaa addaa viidiyoo guyyaa kana irratti akkuma na argaa jirtan hadiqaa keessan jira jechuudha. Bakkee taa'etanii kan viidiyoo kana waraabaa jiru alhamdulillah yeroo tokko tokko bahanii qilleensa fudhatanii qilleensa ilaalanii ol deebi'uun baay'ee bareedaadha. Bakkuma kaleessaa sumadeen gaddaa amma sitti deddeebi'aa gaafa oolan bakkuma sanatti sammuun nama dhibbata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani akka nama tokko yeroo hundumaa bakkee hin bahu madaamiin gootu bakkee baay'ee hin deemtu waan ta'eef sa'aatii isinitti deemtutti waanaaf hin mijatu. Kana waan ta'eef yeroo hundumaa mana keessatti jechuudha kan hin dabarsu viidiyoo illee akkuma beektanu akkam fedhetti viidiyoo waraabuu hin danda'u natti hin mijatu waan ta'eef sa'aatii raftii kootiitti ijoolleen daa'imni sila jiranuuf baay'ee rabbashan waan ta'eef gibilii dhufanii kanaaf viidiyoo waraabuun baay'ee natti hin mijatu. Egaa alhamdulillah rabbiin kana keessaa illee nu haa baasu isiniin jechuun barbaada. Guyyaa haddaa maal qabattee dhufte jechuun kan keessan hin oolu hadiqaas daawwataa sammuu keenyas bashannansiisaa yaada kan keenya illee wal jijjiirra jechuudha. Hanga xumura qophii kanaatti egaa dhaggeeffadhaa isinillee yaada keessan naa kennaa. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo guyyaa addaa kana irratti illee waan kana illee dubbachuu hin barbaanne garuu keessa koo baay'ee waan na tuqetu jira jechuudha. Viidiyoon guyyaa afur dura gadhiisee waa'ee fooyisiyaa irratti waraabee viidiyoon gadhiisee irratti sodaachisni adda addaa gara koomentiitiin akkasuma gara keessaatiin illee dhufanii na sodaachisuun waan jiru tokko tokkoof walumaan ilaalla jechuudha. Namni fakkeenyaaf yoo ka'ee dogongoree jedhee namni tokko dogongora sana irraa akka hubatuuf namni gorsa gahaa nama sanarra beekaa yoo ta'e jedhe jechuudha. Gorsa gahaa namaaf koomentii jalatti barreessee deema. Fakkeenyaaf utuma nama tokko xiqqeessee nama tokko arrabsee waan hin taanetuman dubbadheef iyyuu jechuudha. Oromoon afaan kan koo dhagahu kun jechuudha. Oromoon nuti beektanii safuu qabna aadaa qabna wal gorsinee wal sirreeffachuudha malee nama dogongoree duukaa hin dogongoranuu jedhan. Anillee alhamdulillah viidiyoo sana keessatti waan xiqqeenyaas hin dubbanne hin xiqqeessines nama sin arrabsine alhamdulillah rabbil alamin kana duras baay'ee nama arrabsees hin beekuwan ijoollummaa kootti yoo ta'e malee jechuudha. Afaan cabanii nama arrabsu siluma rabbiin naaf hin kennine garuu waan an arge tokko waan natti dhaga'ame tokko akka yaada nama tokkotti ittuma dubbadhee koomentiidhaas ta'us barreessee yoo natti mijate irruman darba jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan hadiqaan kana fakkaata jechuudha. Manuma jala naannofne jechuun hin danda'ama. Hadiqaanis baay'ee nutti dhiyoodha. Xiqqoodhuma sii gadi baane qilleensa fudhanna yooma gadi baane malee. Egaa kana fakkaata isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota tokkummaatiif sana irratti koomentii jalatti maal jedhanii barreessan isinitti fakkaate. Fooziyaan nama jabduudha. Fooziyaa irraa dubbachuu keera yuutuuba yoo hojjechuu hin beekne hin dhiiftu kan jedhudha jechuudha. Viidiyoo sana keessatti illee dubbadheen jira jechuudha. Nuti namoonni mana madaamiin jirru kun viidiyoo hojjechuu otoo wallaaluu otoo hin taane akkatti hojjennu wallaalleeti malee viidiyoo hojjechuu wallaallee miti yookaan akka namni viidiyoo sana hawwatee daawwatutti editingii gaariidhaan hojjechuu wallaallee otoo hin taane haala nutti mijachuu dideeti. Dhugaa gaafa jalqaba barannee jennu viidiyoo yuutuuba hojjechuu hin beeknu yuutuun maal akka ta'e hin beeknu amma immoo galanni barsiisota keenya yuutuubaroota barsiisaa yuutuubaatiif galannee haa gahu. Waan hundumaayyuu jirarraa barannee akkaataa ediitiitti godhanillee waan hundumaa barannee jirra. Rabbiin nuuf jiraachisu galatoomanii isiniin jechuun barbaada. Asirratti wantan isiniin jechuu barbaade ani viidiyoo sana keessatti arraba sin dubbanne wantan maaliif kun ta'a maaliif ija gadi ilaalaatiin gadi ta'aadhaan walii ilaalla maaliif waliin jajjabeessinu nam tokko yoo dogongore maa waliin sirreessinu hadhas ta'ee isuman dubbataa jira jechuudha malee wanta biraa wantan dubbadhee hin jiru wanti fidanii nama arrabsane arraba lama dubbachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Namni koomentii kana naa barreesse
Komentii akkaawuntii tokkoon waan gaarii barreessee akkaawuntii tokkoon immoo waan kana barreessee deeme jechuudha. Akka waan ani hin beekneetti jechuun sun ta'uu hin qabu. Waan kanarraa of qusadhaa wallaahi gaafa namni waa namaa ta'ee jedhee nama sana akka rabbiitti hin ilaalina. Namni guyya tokko siif ta'a, guyya lama siif ta'a, guyya sadii afuritti namaaf hin deebi'u. Kan naman salachaan, kan naman ifan rabbii qofa subhaanahu wa ta'ala jechuudha. Maaliif jennaan nama sana galateeffachuutu nurraa eegama malee akka waan bakka waan tokkotti jechuudha ilaaluu hin qabu. Nama akkuma namaatti gaafa namni waan gaarii sii ta'e galateeffadhu. Namni nama galateeffane rabbiin illee hin galateeffatu. Garuu immoo darajaa kanatti ilaalanii arraba lama waan tokko faayidaa namarraa argachuudhaan arraba lama dubbachuurra wallaahi faayidaa dhabanii qophaa jiraachuu wayya jechuudha. Arraba lama dubbatee nama wajjin jiraachuutti arraba tokko dubbate maaliif wanti nu hojjetaa jirra kun yuutuubas ta'e maalis yoo ta'e asumarratti jechuudha kan nuti dhiifnee deemu kan nu wajjin deemu hojii keenya arraba keenya nu wajjiniin akaraa deema malee namni waa sii ta'e hadhaa kun waan tokko sii hin godhu jechuudha. Kanaafuu sagalee sanallee silaa asirratti nan fidee sagalee sanallee sin dhaggeeffachiisa garuu obsi baay'ee gaariidha. Hamilee nama cabsurra immoo koomentii hin taane viidiyoo nama tokko yeroo daawwannu viidiyoon sun gaafa nuu ta'uu didee jedhu yoo dandeenye nama sana gorsinee sirreessuu dandeessan asirrattuu si haadhiisuusi koomentii gahaa koomentii barreessaa nama isa sirreessuu danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana hadiqaan kana fakkaatti isiniin jedha baay'ee tokko natti tolee jira alhamdulillah. Qilleensis baay'ee tokko bareedaadha. Kana keessatti bakka garuu taayasbe jedhu keessa kootti itti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif namni akka garaa haadha ofii kana baheetiin miti kan waa barate. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaatiif beekama argaa jirtan hadiqaan kana fakkaatti isinillee ilaalaa sammuu keessan bashannansiifadhaa isiniin jedha anasumarratti isin goolabeen jira. Akkuma beekamu yoo dogongoree dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo nuti walumaan ilaalla jechuudha. Viidiyoo obboleettiin keenya caaltuun waraabdee jirti. Obboleettiin keenya abbaan manaasii irraa hidhamee jechuudha. Otoo isiin ulfaan jirtu kunoo amma mana namaatti deessee mana namaatti Oromoo dhumti ol fuudhee jechuudha. Akka kanarraallee wantan viidiyoo kana wal qabsiisee fideef jechuudha. Nuti waan akkanarra haa barannu kan jedhudha jechuudha. Maaliif yeroo namni dogongora achumaan dogongora sanarratti nama dhiisurraa yookaan gaafa namni rakkatee jedhe rakkina sanarratti nama ilaaluurraa haala gaarii akka kanaan ta'een kabajaa kanaan ta'een wal suphinee jechuudha. Wallaalaa keenya gorfannee beekaa keenya jabeeffannee haa jennu kan jedhudhaaf jechuudha. Namni rabbiin isinii laaffisee jedhe viidiyoo caaltuu waraabde kana dhaggeeffadhaatii jechuudha. Obboleettii keenya kana namni biyya sana keessa jirtan gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Wallaahi mucaan dhalate kun hunduma keenyaafuu mucaadha. Namni ilmoo qabu ilaaluu yaaduu danda'a jechuudha. Kanaafuu gara viidiyootti isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني جماعة نورمو وروني تيك توك خيا جل ترجم تمني دي خيسانو مجود أنا أكو مجرّا وسمن تيك توك غير سديموتين بولتين تاني فيني إشي فيديو رد ليدو أرجع فيديو إشي ولفاتي خانين أرجع أكجرّا كي ربين الدباسة تيك وتك الفيديو دائمتي خلاص أكجرّا إشي الدباسة وجزم رفيجو ونجا الدباسة ركو هما خيس جرتي أبا وراشي كومي كم فيديو رت أجرتن هاشتاج نسيني قول مكا تيك توكي فيديو سنجدي فميتي ركو هما خيسرتي بيخان خيسرتي نمني وركتي نمني نمك أبنجروا أكا والله أجايبا نتي نمني خرر راول فودينا مورمو راول نكينا مغرغار جي هي أني أكا جرا غرو نمو جولي ورموتي دلوني أرسيتي هم بيوخاني لقون أرسي دمتي خرر راول بلشاني ديسي سيساني مني ساني جرتي غرغار سبربادي دائمني وانيا توان دوغو بربادا إشيلي مننا نمان جرتو كرا جرا إفا جرا بشان تجرا هدرا غرغار على كوسة بالبلا أفانيني مون دندو أشرتي سيوم برئيسي هندندو كما كقولن بيقورا بمي فيديو رتي لكوسة بالبلا إشي أفانيني سينيهما يوم برئيسي تيك توك هنا يمو سيري تيك توك هنا يمو نتندنوني بينا بليز أكا غرغارتان أسماني سنتين بربادا دواشان جها تربة أهو شن أفر سديت لما إيران سنيدي على كوس بالبلا شيتي دواشن جها تربة أفر شن أفر سديت لما بليز كرجار عمنا ورمو جرتي ومن يكون الدوا قال فمو وان دندي سنين كشان تمل ليوته المول راجل تسيوته يخمو أكاسا فاران راجل تدو بشي في دائما ليوته يخمو من اللي راخفل وفكرة وانو متكتك كرجار سينما بكا قد نمنجو أنك غرغرتني سنجتشون بربادا جسلام سجلت فيديو ركب سلام تقولين جي ايه كسمت تاسي ما نرمو تذكر قدر
جراوان قبضن نقرقارا رب السنبرا جرات والله يدود كركدي خلاص نقف እና ከና ገርጋራን ሲንጀቹ በርባዳ ፖሊስ ነማ ረቢ ወነሞ ወጭና ዳበቱ ነው አጎዱ ረኮ ሀምቶ ኸይሳ ረቢ ሲን ፊዲን ምትደላን ሰሬዳ ዱበርቶኒ ሰሬዳ በከ ሄዱቲ ረኮ ግነምኒ ሳቲ ለሙኑሂ አባ ወራሺ እኒ ቀወሜ ብልብላንስ ቁናምቴ አርገቹ እንደንደሱ ገና ሃራ ያገብ ያሩፍቴ ሲነሙ ማደለገቴ ቀቡ ሚቲ ፖሊስ ብራ ዳበኑ ገለቶማ